Abjuun dhiiraa yoo dhugoomu akkasitti waan hedduu nama gammachiisu. Raachuu Tasfaayee waggaa 16 ifaajee waggaa 16 hadha Rabbiin isa milkeesse. Raachuu Tasfaayee hundi keessan akkuma beektan nama seenaa baay'ee garaa nama nyaatu qabudha. Maal jedhee seetan? Gaafni ani milkaa'e jedhu, gaafni seenaan jireenya kiyyaa hundinaa guutame yookaan laayif gooliin jireenya kiyyaa wanti an jireenya kiyya keessatti ani barbaadu gaafni naa guute gaafan obboleettii tiyya waggaa 16 barbaadaa ture argadheedha jedhee dubbate. Waan hedduu garaa nama nyaatu. Seenaan kun akkam seetan? Obboleettiin hadha raacheen argate tuni waggaa 16 dura gara biyya Faransaay guddifachaadhaaf biraa deemte ture. Raachee Tasfaayee nama abbaa fi haadha hin qabne. Obboleettii isaa tana gaafa inni waggaa 16 obboleettiin isaa immoo gaafa waggaa 5 waan sababa haadhaaf abbaa hin qabneef gara biyya Faransaay guddifannaadhaaf obboleettiin isaa fudhatamtee ture. Waggaa 16 booda barbaada yeroo dadhabbii baay'eetiin barbaada hedduu nama barateetiin dhugaa Raachuu Tasfaayee jechuun nama hedduu baratee dhallee nama hedduu qarootii akkuma hundi keessan beektan waggaa 16 guutuu waggaa 2 immoo takataataayi iimeeliidhaan gara iimeeliitiin barbaadaa ture. Rabbiin waggaa 2 guutuu galgala hundaa osoo adda hin citiin jechuudha. Gara iimeeliitiin barbaadaa ture. Rabbiin isa argachiise. Kun har'a immoo qaamaan wal arganii waliin suuraa ka'anii akka kanatti waliin gammaduu danda'anii jiran. Raachuun akkuma jalqaba irratti isinii kaase bakka ilmi namaa tokko laayif goolii isaa qaba jechuun jireenya kiyya keessatti bakka kana gahuu qaba jedhee murteeffata. Raachuun immoo wanti inni seenaa ofii keessatti guuttachuu barbaadu obboleettii isaa tana arguu ture. Waan hedduu nama gammachiisu kun har'a waggaa 16 booda Raachuun obboleeyyan 3 qaba. 3 keessaa tokko biraa Amrii ta'ee ni yaadattanii bara qabsoo san obboleessa isaa hangafaa ni dhabe. Obboleettii isaa immoo guddifachaadhaan gara biyya Faransaay biraa fudhatamtee ture. Kunoo waggaa 16 booda barbaada dadhabbii baay'ee qabuun Rabbiin isa milkeesse har'a obboleettii ofii wajjin suuraa ka'uu danda'ee jira. Obboleessa kiyya Raachuu Tasfaayee Garmaamuu Tolaa Tiriidentii Oromoo baga gammadde siin jedha.